Rogeessummaa hanga raagaa dokumentari gabaabaa muuxannoo siyaasaa fi raaga Jawaar Mohaammed siyaasa Itoophiyaa ilaalchisee kenne irratti xiyyeeffate. Jawaar Siraaj Mohaammed Mee 12 bara 1986 akka lakkoofsa Awurooppaatti abbaa isaa obbo Siraaj Mohaammed fi haadha isaa addee Shamsii Tolaarraa godina Arsii keessatti dhalate. Naannoon dhaloota Jawaar kun godina Harargee dhihaa fi godina Arsiin wal cinaa jira. Duraan dhumuu qatte waan hin dhaadheefaa jechuun naannoo tilaadhe sanitti hin beekan ture amma hoggaan hubadhee haati hoggaa da'uuf deemtu gara warra isiitti deemte naannoo Diimaa jedhamu naannoo magaalaa Jinnii jedhamutti hin dhaadhe. Kana dhaloonni kiyyaa achitti hin dhaadhe anaa guyyaa 15 gara gadii gara gololchaatti na buusanii achirratti guddadhee so dhaloonni kiyya naannoo Arsii bahaa gara daangarratti fi Harargee lixaa daangarratti kan inni guddadhe garuu magaalaan lafti itti of baradhee lafti inni itti baradhees beekus magaalaan itti guddadhees Dummuugaa yeroo hunda Dummuugaa ni madda haa taatu haatti amma hoggaan galuu Jinniitti akkan dhaladhetti manaatti yaafata dunni jechuudha. Jawaar dhaloota isaarraa kaasee erga of beekee walqixxummaaf falmisiisuun waan itti guddatedha. Ijoollummaa isaatti naannoodhuma itti dhalate sanatti ijoollee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa qindeessuun gaafilee mirgaa garaagaraa akka gaafatan taasisaa akka ture barsiisonni sadarkaa tokkoffaatti isa barsiisanii fi namoonni itti dhiheenyaan beekan ni dubbatu. Mee waa'ee ijoollummaa isaa fi barnoota sadarkaa tokkoffaa Dhummugatti yeroo barachaa ture sana jireenyi isaa maal akka fakkaatu barsiisonni isaa yeroo sanaa akkasumas maatii isaarraa waan jedhan dhageeffannee haa deebinu. Waa'ee Oromoo nama duraatti jira nama duraa gaafuma daa'imaa lafaa qabu. Namni jaalatu hiyyeessa jaalatu miskiina ani nan beeku. Ana miskiina jaalata. Egaa waa'ee dandeettii isaatii wal qabatee dhugumatti inni yoosanii nullee nu ajaa'ibsiise maaliif dandeettiin inni qabu tokkoffaa kutaa 5 ta'ee ijoollee kutaa 6 wajjiniin waan dubbisne hundi galaafi. Nama taalentii cimaa qabu nama sammuu uumama isaatiin illee sammuu addaa qabu yookaan immoo barattoota yeroo ammaa kana dandeettii addaa qaban. Yeroo har'aarra taanee amma yoo laallu barattoota dandeettii addaa qaban san keessatti warra ramadamuu danda'u. Dandeettiin barumsa isaa immoo all round barumsa hundayyuu qixxee danda'a. Jawaar Mohaammed itiin sirbu garuu ni qopheessa. Gaafa ni qopheessa anaatu sagaleessa. Eega sagaleessine booda immoo maal jee sirba tokko qaba Jawaar. Sirba tokkichaa kana malee sirbu waan akkaan fiigama kijaan beekutti. Maal jaa? Oromiyaa yaa biyya garbuun gaaddisaa yaa biyya garbuun gaaddisaa. Diinota kee anaatu biyyee nyaachisa jedhe sirba kana sirba gaafa ijoollee ta'e godhee agarsiisee jirallee qindeessee uummata Oromoo daangaatti kaabaa kibbatti baaseensatti. Masanuu sandaran nuuyyuu isarraa waa hubachaa turre ofii keenya dura waa yeroo sanis yeroo sirnichillee xiqqoo sodaachisaa ture kan ijoolleen hagana Oromummaan galeef kan sabummaan hagana galeef waan jedhu. Nuuyyuu ijoolluma kanarraa egaa ijoolleen hagana cimanii waan jedhu yoo sanu Oromummaa irraa dubbata. Waa'ee Oromoo daran ol kaasee dubbata. Istiil qabsoon irra jiruu fi jijjiirama har'a saba kana keessatti dhufeenis wal qabsiifnee olaal waanuma duraan isa keessa jiru santu isarraa ka'e. Kanaaf Jawaar nama cimaadha nama Oromummaa qabu nama quuqama qabu nama immoo waan jedhe san illee jijjiiree bira ga'uu danda'u. Sabaanillee nama hin qoodu amma naannoo kanatti hubhatte uummanni kiristaanni jira islaamni jira. Yoo sanis ijoollee barsiisnus ijoollee islaamii kiristaanii waliin baratu qoqqoodiinsa akkasiin qabu. Waa'ee naannummaa waa'ee dhiphummaa maal jennee amma akkasitti ibsan tokko jira. Inni waan akkasiin qabu. Ilma namaa akkuma ilma namaatitti kan kabaju. Maaliif asuma yoo barsiifnullee amma barsiisaa saba adda addaatu keessa ture yoo sanillee akkasitti qoqqoodiinsa namaan qabu ilma namaa ilma namummaatiin kan kabaju. Waa'ee har'a irra jiru kana waa'ee qabsoo Oromummaan har'a irra ga'e kana isa keessaa dubbataa ture. Naa dandeettii akkasii dandeettii addaa nama qabu. Dhugumattuu har'a taanee Jawaar kaleessan yoo isa madaallu bakka irra ga'ee fi bakka inni jiru kunis waan moosan ijoollummaa isaatiitti kennaa rabbiin isaaf kenname natti fakkaatana nama cimaa turelleedha.
Gara mana barnoota sadarkaa tokkoffaa xumuraa fi jalqaba barnoota sadarkaa lammaffaa irrattis naannoo Adaamaa fi Asallaatti barattoota waliin barachaa turee fi dargaggoota naannoo sana turan gara qabsootti kakaasuun adda durummaan qabsoo Oromoo yeroo sana ture keessatti gahee isaa bahaa nama turedha. Keessattuu yeroo aangaa'onni OPDO gara mana barumsaa inni barachaa turetti walgayiidhaaf dhufan gaafilee adda addaa kaasuun mirgi uummata Oromoo akka kabajamu qabsoo godhamaa ture keessatti umurii xiqqaa sanaan gahee isaa bahaa ture. Hirmaannaan siyaasaa ijoollummaan mana barumsa sadarkaa tokkoffaatti eegale sun ol guddachaa dhufe. Sababa sochii isaa kanaan kaadiroota yookaan dabballoota OPDO yeroo sanaan itti garrifamaa akka ture namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Jawaar jireenya isaa yeroo sanaa akkanatti of duba deebi'ee nu yaadachiisa. Gaafan mana barnootaa tures ijoollee gurmeessuu uummata kakaasuu naannoon keenya naannoo lola sana waan tureef keessattuu yeroo elementarii turre ijoollee gurmeessuudhaan buna mootummaa tokko ture buna mootummaa san guurree kuntaala 10 yoo kan guurru taate 9 mootummaa galchinee 10 ofii fudhannee mana barnootaa sanitti kitaaba ittiin bituu wantoota mana barnootaatti barbaachisan guutuu irratti ittiin deemaa turre. Ittiin hoggaanaan mana barnootaa eegalu kutaa 6 qabna turre. Dhibbuma nuti goone hanga kutaa 8 geessuu dandeenye. Booda sochiin naannoon sunis naannoo siyaasaa waan tureef bilchaataa hoggaa deemu. Kutaan nu bansiifne sun illee cufame anis mana barnootaa sana irraa ari'ame. Yeroo ijoollee ta'e amma hoggaan dhaquun achiin hoggaa Harargee irraa kaanee deemnuu yaadadhe. Naannoo keenya san gara ganda qabalee 20tu jira. Gandi ani miilaan hin dhaqin hin jiru yeroo san. Ganda hunda miilaan dhaqeetiin gurmeessan ture nan kakaasan ture. Gurbaa diimaa barataa san naan jedhan yeroo sani. Ganda keessan deeman ture. Walgahii hoggaan nu yaamne namni baay'ee gala. Amma gadda hoggaan achi dhaqu qe'ee keenya hoggaan dhaqu. Waan ijoollummaa sanii yaadadhe. Uummata yaamnaa uummanni ganda gandaan sangaa tokko tokko nuu kenna ture mana barnootaa akka fooyyessinuuf. Kanaaf ijoollummaan kiyya haala saniin ture. Erga guddadhe sanumaan xiqqoo gallisee addunyaa irratti ittiin deeme malee waan addunyaa irratti hojjedhe kana irra caalaa ijoollummaatti qeema keenya ittiin eegale. Hirmaannaan Jawaar qabsoo Oromoo keessatti qabaachaa ture yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe. Bara 2003 akka lakkoofsa Awurooppaa carraa barumsaaf gara biyya alaa deemee barnoota isaa sadarkaa lammaffaaf gara Singapore yookaan United World College of South East Asiaatti imale. Qabxii gaariin qaban ture san booda wal dorgommiin tokko dhufee wal dorgommii scholarshipiti. Barsiisan tokko ammallee dhaqee argeetiin ture. Abarraa jedhaniini. Daarektara inni wal dorgommiin sun dhufnaan guutummaan naan jedhan biyya alaan deemu jedhan yeroo san sabboonummaan beektaa katti waan hojjette ibidda sirraa qaba narraa qabata. Asumatti hin du'a malee hin bo'uun jedhan ture. Garuu giddumaan harkuma isaatiin guutee ergee ji'a tokko lama booda deebiin dhufee mana barnoota 300 wal dorgomsanii san keessa ijoollee 25 fuudhanii 25 kana Finfinneetti yaamanii intarviyu godhanii intarviyu hoggaan yaaman ammallee harkuma isaatiin mallaqa sanatti kennee naqabee makiinarra na yaabbachiisee na erge haala saniin iskoolarshippii argadheen gara Singapoor deeme. Singapoor erga barumsa sadarkaa lammaffaa xumuree boodas iskoolarshippiidhaan Singapoor irraa gara Ameerikaa dhufuun bara 2005 barumsa isa digrii jalqabaa Stanford Universitytti eegale. Barnoota isaa digrii tokkoffaa bara 2009 akka lakkoofsa Awurooppaatti Stanford University irraa saayinsii siyaasaan digrii lammaffaa yookaan maasters digrii bara 2012 Columbia University irraa eebbifame. Jawaar barataa cimaa waan tureef yuunivarsiitiileen addunyaa gurguddoon hedduu carraa barumsa bilisaa akka isaan biratti baratu taasisuuf yaalii gochaa turan. Yuunivarsiitiin Koolombiyaa carraa barnoota digrii sadaffaa yookaan PhD'tis bilisaan kenneefii ture. Jawaar sababa qabsoo Oromoo kanaaf jecha barnoota digrii sadaffaa sana jalqabee itti fufuu garuu hin dandeenye.
Osoo barnoota digirii tokkoffaa fi lammaffaa baratu cinaan hanga danda'e hundaan qabsoo Oromoo utubuuf tooftaa adda addaa baasee bara 2006tti waldaa dargaggoota Oromoo idil addunyaa dargaggoota Oromoo biyya Ameerikaa turan wajji ta'uun ijaare. Yeroon biyya kana dhufu Oromoon Ameerikaa hin jirti malee nama tokkollee personaaliin beekuun ture nama tokko. Kanaaf Stanford hoggaan dhufe University hoggaan dhufe email yeroo san email distribution jira emailiin namni Oromoo California jedhan jedhee barreessinaan Boomootinii fi Darajee Daadhii tokko na qunnamanii isaan wajjin ol barannee ji'a lama keessatti waa'ee waldaa dargaggoota Oromoo walitti hidhuu irratti hojii eegallee. Meelli sun Ameerikaas Minnesotaas na fide Torontoos bakka adda addaa deemnee asitti waa'ee aktivitii daasporaa achirraa hin eegale. Eegan as dhufeefis gaa intarneetiin babal'achaa waggaa eegalu immoo daran bal'achaa turre. Staanforditti yeroo kiyya parsantii 30 barnoota irratti 70 waanuma qabsoota irratti barreessa irra caalaa jechuudha. Erga waldaan kun ijaaramee kaasee dargaggoota biyya alaa kanatti dhalatanii guddatan haala qabsoo manni Oromoo biyya keessatti gochaa ture deeggaruu danda'an irratti muuxannoo mana barumsaa fi jireenya isaatiin argate walitti qindeessee leenjii adda addaa kennuu eegale. Dargaggoonni yeroo sana leenjii sana fudhatan hedduun hoggantoota waldaa dargaggoota adda addaa ta'uudhaan bara 2009 irraa kaasee dargaggoota Oromoo biyya keessa jiran wajji ta'uun tarsiimoo qabsoo adda addaa irratti leenjii hubannoo kennuun karaa adda addaatiin eegalame. Waa'een waldaa dargaggoo bu'uura biraa qaba. Bu'uura lamarraa ka'a. Tokkoffaa akkuma siin jedhe gumaan elementarii jiru barattoota gurmeessuu irratti sochoosuu irratti mormii gochuu irratti abaa'oo keessa waan hin ture kan qubee afaan Oromoo maal waraan abaa'oo jalatti hin baradhe san booda mana barnootaa xiqqoo advaansiin ture jechuu ijoollee duran ture already wanga tokko advaansii hin godhe kanaaf ijoollee gurmeessuu irratti bilchiin siyaasaas xiqqoo wayyaa ture maaliif ijoollee dabballoota jala waan hin tureef ijoollummaarraa eegale kun immoo booda gara haayiskuulii hoggaan dhufus amma asallee agar tokko kadheetin ture adaamatti garuu baay'een ijoollee gurmeessaa ture baay'een gurmeessaa ture tokko sani waan dargaggeessa gurmeessu barbaachisummaan isaa irra caalatti adaamaa fi asallaatti kan naafifa ta'e yeroo Singaappoor deemu immoo daayimeenshinii biraati kunis sadarkaa addunyaatti keessattuu dargaggoota aadaa adda addaa qaban walitti fidanii qabsoo irratti waa'ee nageenya irratti akkamitti akka hojjetamu dargaggoota biyya Sri Lankaa fakkeenyaaf kan warra taamileef sinaaliis walitti fidaan ture addunyaarra Europe deemee warra Europe keessatti yeroo sanitti amma tenshinii guddaa ture warra baqattootaatiif warra biyyaa jidduu isaan walitti fiduun akka leenjisu na erguu turanii Kaanadaan dhaqan ture so youth leadership hoggansa dargaggootaa irratti exposure guddaan argadhe waan achii argadhe san Oromoo irratti fiduun barbaade garte kanaaf yeroo as dhufe akkuma as dhufeen jalqaba ji'a lama keessatti kan inni waa'ee kana push godhaa ture yoo yaadatte gara August keessanii gara Ameerikaa dhufe Oktoobar keessatti xalayaa barreessee facaaseen gara dargaggoota jaarutitti yaadadhaa dameen Adamoon Arfaaseen hundi kontaaktuudhaan seenaan faan dhufanii leenjii duraa isaaniif kennine warra moona leenjise moo finne leenjifne sitti yaadadha mana Areera Arfaaseetitti kan leenjii duraa dargaggootaaf kennine. Wanni gaarii goone hojii gaarii eegalle jechuudha. Reorrent gochuun barbaachisaa ture maaliif yeroo sanitti wanni hundi dhaaba siyaasa irratti waan hirkateef dhaabni siyaasaa hoggaa laamshoo hawaasa keenya laamshessee ture. Kanaaf jaarmaalee hawaasaa civic society jalaa baasanii gurmeessuun barbaachisaa akka jedhu irraa kan waa'een dargaggootaa sun kan dhufe ittiin amma Ameerikaa kaabaatti namni hedduun warra achi keessaa eebbifame jechuudha bu'aa buusaa jiru. Maaliif individual fi collective leadership irratti kan hojjechaa turre. Individual capabilities dandeettii nama dhuunfatii fi dandeettii waloo irratti kan leenjii kennaa turre yeroo sanitti keessattuu akkaataa garaagarummaa itti maaneej godhamu irratti hojjechaa turre. Jawaar dargaggoota Oromoo qofa osoo hin taane warroota jibbiinsa Oromoon guutaman kanneen biyya alaa kana jiran dubbisuun qabsoo biyya keessatti yeroo sana sirna EPRDF TPLF irratti adeemsifamaa ture gama hundaan akka sochoosan gochuuf yaalii taasisaa ture.
yaaliin isaa gama sanaan godhe hin milkoofne. Keessattuu qophii televiziyoona Aljaziiraa qopheessu kan AG Stream jedhamuun beekamu irratti dhiyaachuun gaafii hariiroo Oromoo First or Ethiopian First yookaan ati jalqaba Oromoodha moo Itoophiyaadha jedhuuf deebiin inni deebise warroota sirna nafxanyaa leellisaniif tasuma waan fudhatama qabu hin ture. Jawaar gaafii sanaaf akkanatti deebii kennee ture. Now it's changing a little bit, but in the past, particularly during my grandfather and father's time, if you have an Oromo name, if you speak the Oromo language, you will be targeted, you will be identified as enemy, and you will be ridiculed socially, you will be politically targeted, persecuted, thrown to jail. Generally, to be an Oromo in Ethiopia is either you have to change your identity and claim to be somebody else, or remain marginalized, lose economic and political opportunities. Are you Oromo first or Ethiopian first? I am an Oromo first, because to me, Ethiopia first, Ethiopia is imposed on me. The second important point is that because we are forced to denounce our identity, we ended up reaffirming and reasserting our identity. That's how we explain it. Ani dura Oromoodha. Ittaansee Itoophiyaadha. Deebiin jedhu Jawaar irraa dhagahame. Sana booda Jawaar wajjin qabsootti makamanii sirna sana kuffisuuf yaaluurra duula cimaa itti banani, maqaa adda addaa itti baasani. Isaaniif namni Itoophiyaa dhugaa kana eenyummaa isaa waakkatee ani Itoophiyaayii qofa jedhudha. Erga duulli sun itti banamee booda gara mana ofiitti deebi'uun dargaggoota qindeessaa ture wajji ta'uun duula Oromoo First jedhu eegale. Mee adeemsi duula Oromoo Firstii kun akkamitti akka eegalame Jawaar irraa dhageenyee haa deebinu. Galatooma. Baatii hagayyaa keessa ji'a 8 dura hoggaa Amaarrii Paaltookii fi isaatiin na ari'e isinitti hin dheeyse. Fardi ala bulullee galgala mooruma galaami hoggaa waraabessi ari'e. Isinis nan qaanyeessine. Onnee naa hin kennitaniiti nan dhoysines woo hootu asi dhokadhu si baaf naan jenne onnee itti naa daddabaltanii na gadhiiftan jechuu an onnee san guuttadhee haraa seenee ammayyaasin waraabuun warri kun duubaa qindeeysuun magaalaa 20 deemnee hunoo tokkoffaa rabbiif galanni haa ga'u, lammata isiniif galanni haa ga'u, sadaffaa Starbucks galanni haa ga'u as geenyee jira. Gaafa nuti as dhufne waan 5 biyya alaatitti dalaguun ni barbaachisaa, dalaguu feenaa dalayneet isin dagalaysiifna jenneet waadaa isinii galle. Wanni 5 san tokko diplomaasiidha. Halammataa advocacy jechuunis kaduraa haqa Oromoo dhugaa Oromoo mootummoota biyya alaatitti hubachiisuudhaaf hojiin hojjetamuu qaba. Halammataa roorroo uummata keenya irra ga'u uummata addunyaa beeksisuu barbaachisaadha. Sadaffaa hayyoonni Oromoodhaa beekumsa isaa maddisiisan san akka uummataaf ta'utti haqaarree bakkaan ga'u nu barbaachisa jennee ka afraffaa immoo leecalloo as jirtu sana qabsoorra oolchuu shanaffaa afaan horachuudha qabna jenne. Shanan kana keessa tokkoon isinii eegalla jennee waadaa isinii galle. Miidiyaa isinii bannaa. Hoggaa jennee
hojis seennu alagaan jedhee isaa tokko ta'a walittuun dhufanye jallaan keenyaas woo Oromoon faffacaate takkan taatu jedhe. Takkan taane ree Oromoon yoom lafa taatee beeyti maal jenne gaafas walitti mummufanne malee garaan addaan nun cinne garaan deebi'ee walitti nu ciisee walitti nu hidhite. Miidiyaan maallaqa guddaadha gaafataa maallaqa guddaa kana dureessi Oromoon kan Oromoon hin kannitu jaan nun beekan jallaan keenyas hin beeku diinni keenyas nun beeku. Dureessi akka durooma isaatiin hiyyeessi akka hiyyooma isaatiin galaanuu guduunfee waan hin danda'amtu jaansan aarraa akka dhugeessu nu godhe jechuudha. Oromoon murnoota qabdii jaan murna 99 jira amma isin sakaalan amma lafaan isin dhayan osoo jahan murni tokko osoo nu duran dhaabbatin ijoolleen hundi ilaalcha siyaasaa sii mata qabattee asirra hirmaachuudhaan bakka kanaan ga'uu dandeenya jechuudha. Guddaan ijoolleen zabanaa kofoo gararraafattee deemuu malee humaan fiddu jira. Xiqqaan immoo manguddaan teenya wal nyaachuu malee humaan dalaydu jira. Wanni narragaa isinii bahu guddaan keenya kan nu bilbilee gorsa nuun kannin ka bakka jallatetti qajeelfama nuun kannin ka bakka barbaannetti nuuf hin dhiyaatin tokkon jiru Oromoo keessa ammallee guddadha. Dargaggeessi yoo ja'us kofoo ol wayyeeffatee waraansillee hidhatee halkanii guyyaa dalagee akka isin jirtan kanatti amma qilleensarra isin oolche jechuudha. Hin danda'amu jaan dandeenye moo hin dandeenye ree nun beekanii barra nuti ilmaan Taaddasaa Birruuti. Kasadoof qananii habashaan kanniteef yuunifoormii wajjin ofirraa baasee haadha qoranii cinaa hiriiree falmate. Nuti ilmaan elemoo qilxuuti. Daldalatee duroomee araba wajjin jiraachuu osoo danda'u san dhiisee xirrotti xirracha keessatti isiniif kadue nu ilmaan isaati. Nuti ilmaan waaqa guutuuti. Ka habashaan qawwee fi qabdurra dabarsitee Ingilizirraa xayyaara fiddee diimosfoorra rasaasa takkaatiin lafa buusaa ture. Nu ilmaan isaati jechuudha. Nutu hin dandeenye xiiqiin nu qabe dandeenye asii hin geenye waan isaan irra kufaniif san lafa hin balleessine dhaloota haqa nyaatee dhugaa abboota keenyaa nyaatee hafu hin taane hanganaan geenye jechuudha. Duula sana booda OMN March 1 bara 2014 dhalate akka ilaalcha Jawaarii fi hiriyyoota isaa yeroo sana qabsoo Oromoo keessaa waan hanqachaa ture keessaa tokko miidiyaa ture. Sana booda miidiyaan OMN dhaabbatee yeroo gabaabaa keessatti qabsoo qeerroo Oromoo gama adda addaan godhamaa ture gama hundaan jabaatee sirna EPRDF TPLF hudhee qabe. Gaafa miidiyaan kun eebbifamu haasaan Jawaar taasise kan yoomuu hin dagatamne ture. Illeensa Oromiyaa keessatti olaantummaan ilmaan Habashaa cabxe jedhe Jawaar. Magaalota deemne hunda keessatti waadaa takka isinii galle.
waraanaan dhayinee wayyaanee sirraa kaasuu yoo kadhadhabnus taate ammatti olaantummaa ilmaan nafxanyaadhaa gama miidiyaatiin sirratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jennee hin rafne ar'arraa eegalee qilleensa Oromiyaa irratti olaantummaan ilmaan alagaadhaa uummata keenya irra qabdu cabe. Qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine. Qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine. Bilisummaan tuntuttee gara bilisummaa dachii Oromiyaatitti akka ceetu dirqamni keessan jechuudha. Hiree harkattan kanatti waan dalaynee habaqaalchinee asiin geenye kana bilisummaa xiqqoo qilleensa irratti uumne tana yoo bishaan obaaftanii biyyee jalatti hartanii kabdanii guddifattan bilisummaan qilleensaa tun dachii irra bu'uudhaaf fagoo hin taatu. Ammoo bishaan obaasuu diddanii biyyee jalaa hartanii ija itti babaaftanii maaltu naan ga'e jettanii qacalee xiqqoo tana yoo ka qaameessitan taate yoo ka goggoessitan taate gabrummaa diinni sinirran keenya rabbi sinirran keenya isiniitu ofirra deebisuu deema jechuudha. Akkuma OMN dhalateen qabsoon biyya keessatti adeemaa ture jabaataa dhufe keessattuu mormiin maaster pilaanii Finfinnee guutuu Oromiyaa keessatti dho'e gaafa mormiin ka'ee kaasee hanga jijjiiramni bara 2018tti dhufe bilxiginnaan butametti Jawaar biyya alaa kana taa'ee siyaasa biyyaa xiinxaluu qofa osoo hin taane hayyoota Oromoo bakka adda addaatti faffaca'anii turan walitti fiduun qabsoo adeemaa ture akka toora qabatee adeemu gochuu keessatti gahee leencaa taphate. Wantoota qabsoo Oromootti hudhaa ta'anii turan keessaa tokkoo fi inni xiyyeeffannoon baay'ee barbaachisu Oromoon bakka hundaa tokkummaan akka ka'uu hin dandeenye godhee qabee kan ture dhabamuu miidiyaa ture. Gama kanaan shoorri OMN qabsoo Oromoo gara fulduraa adeemsisuu keessatti taphate seenaan kan hin dagannee fi bara baraan kan yaadatamudha. Jijjiirama siyaasaa bara 2018 dhiigaa fi lafee qeerroon dhufe hordofee gara biyyaa eega galee boodas taa'ee hin ilaalle gama hundaan waan danda'u hunda gochuun ce'umsi biyyattiin gara dimokiraasiitti gootu akka milkaa'u gochuuf gama hundaan carraaqqii taasise. Dhaabota Oromoo walitti fiduun mooraa qabsoo Oromoo tokkummoomsuuf yaalii hedduu taasise. Yaaliin inni taasisaa ture OPDO'n akka hin milkoofne gochuuf shoora guddaa taphatte. Sanarra darbitee Jawaar siyaasa biyya sanaa keessaa baasuuf hogganaan OPDO Abiy Ahmad Jawaar irratti yaalii ajjechaa taasise. Yaaliin ajjechaa Jawaar irratti taasise booda jijjiiramni siyaasa biyya sana keessatti adeemaa ture gara duubatti deebi'uu eegale. Yaalii ajjechaa sana booda Jawaar turtii BBC Afaan Oromoo fi OMN wajji taasise irratti akkana jedhee ture. Kaleessa galgala gara walakkeessa halkaniitti makiinonni poolisii federaalaa lama as balbala keenya irratti dhufanii ani gubbaa ciiseen ture dhufanii eegdota poolisii federaalaa as jiraniin meeshaa keessan qabadhaa asii bahuu qabdan jedhamanii ijoolleen hirrifatte tokkoffaa halkan kanaan maaliif baana
Lammaffaa immoo waan baay'ee isaan yaaddesse nama isaan eegan Jawaar ana jechuudha. Osoo itti himin bayaadha kan jedhamani. Halkan saniin osoo itti himin bayaa kan jedhu sun baay'ee isaan yaaddesse. Kanaaf jara amanuu waan hin dandeenyeef ajajaa koomaandara isaaniitti bilbilanii koomaandarichis ajajuma san cimsee itti hime. Yeroo kana baay'ee rifatanii na bira dhufanii na kaasanii koomaandarichaaf koomaandar Ndaal nama jedhuuf ani bilbilaan innis ajajni sirrii akka ta'ee fi bahuu akka qaban naaf hime. Ani chaalenjiin godhe tokkoffaa halkan kanatti maaliif godhama? Lammaffaa anatti osoo hin himamin maaliif godhama? Yeroo kaan jijjiiramni kamiyyuu waggaa jiraatu. Taateen tokko magaalaa kana keessatti waggaa jiraatu bilbilamee naa himaa yookaan immoo itti gaafatama sekiiritii himama. Maaltu dhalannaani har'a? Kan tarkaanfiin akkanaa fudhatame jennaan muddame. Ani hiyyeessaa ajajuman hojiirra oolee reefuma kana bilbilanii kaasinaan jedhan malee waan an kaasuuf hin beeku naan jedhe. Duwwatti gara na nyaate eenyu see jennaan nama Isaaq jedhamu akka ta'e naa hime. Isaaq san barbaadee argachuu hin dandeenye. Komishinara poolisii fan bilbilee isa argachuu hin dandeenye. Itti aanaa poolisii komishinara fan bilbilee inni na jalaan kaafne nama itti bilbilchiisee gaafadhe. Namni itti bilbilee sun immoo ajajni sirrii akka ta'e fi jechoota tokko tokko irraa dhaga'e. Maaliif ta'ee jennee osoo eegaa jirru paatrooliidhaan poolisiin dabalataa humni dabalataa dhufuu eegale. Yeroo kanatti ijoolleen isaa irraa dallananii waan turaniif walitti bu'iinsi dhufuu danda'a kan jedhu sodaa keessa turre. Poolisiin Finfinnee dhufuu eegalee humni adda addaa humni hidhate adda addaa naannoo kana socho'uu eegallaan ijoolleedhaan wal rukutuu danda'u miidhaan galuu danda'a kan jedhu uummata beeksisuu qabna jennee mari'anneet gara feesbuukiin uummata keenyatti odeeffannoo san dhiyeessine. Waliigalatti waan ta'e hin beekne hariiroo gaarii hojii gaarii osoo qabnu humna eegumsaa halkan walakkaa osoo bakka hin buusin osoo irratti hin godhuun kun maaliif akka ta'e shakkii keessa gallee sanii as qorannaa gooneen humna eegumsaa kaasuudhaan manaa fi anarratti haleellaa humnoota siviilitiin gaggeessuudhaaf yaadamee akka turedha kan irra geenye. Kanaaf wanni jala murree amma jechaa jirru kun yaalii ajjechaa akka turee fi ijoolleen as turan sabboonummaa waan qabaniif seera waan beekaniif ejjennoo isaan fudhataniin akka fashaleedha kan argaa jirru. Kun immoo waan nama qaanessuu fi waan hedduu nama gaddisiisu ta'edha agarre. Itti aansee Jawaar hooggansa miidiyaa fi rogeeyyummaa irraa gara paartii siyaasaatti makamuuf murteessuu isaa labse. Filannoo itti aanu keessatti anis jaallan paartilee adda addaa keessa jirrus filannoo san keessatti hirmaachuudhaan dhugaan Oromoo dirreen siyaasaa biyyattii dhiphachaa dhufee biyyattiin gara walitti bu'iinsaa fi lola walirraa hin cinne ajjechaa fi hidhaa walitti fuufaa akkasumas paartilee siyaasaa biyyattii keessa jiran keessattuu kanneen sirna federaalizimii lallisan dirree siyaasaa keessaa baasuuf yaaliin mootummaa bilxiginnaan yookaan Abiy Ahmediin taasifamu eegale. Kana kan ilaale hayyuun siyaasaa Jawaar Mohaammed waa'ee fuuldura biyya sanaa raagaa adda addaa kaa'uu eegale. Keessattuu ajjechaa qabsaawaa qaalii aartist Haacaaluu Hundeessaa booda biyyattiin gama hundaan rakkoo cimaa keessa seente. Keessattuu naannoon Oromiyaa gara dirree lolaatti hidhaa fi ajjechatti jijjiirame. Sana booda xiqqoo osoo hin turre lolli Tigraay Jawaar waggaa tokko dursee raage eegale. Ajjechaa Haacaaluu fi lolli Tigraay dursee wantoonni hamtuun biyyattii mudachuuf akka deemanii fi wantoota sana hambisuuf qaamonni adda addaa gadi ta'anii mari'achuu akka qaban Jawaar raaga isaa
lafa kaayaa ture. Dhimmoonni gurguddoon inni raage tartiibaan raawwachuu eegalan kanneen keessaa muraasni ajjechaa fi hidhaan qabsoo Oromoo akka duubatti hin deebisne, lolli Tigraay akka ta'uuf deemuu fi lolichi yoo ta'e immoo biyyattiis ta'e muummicha ministeeraaf waan gaarii qabatee akka hin dhufne raaga isaa lafa kaa'e. Waa'ee hidha laga Abbaayyaa irrattis Abiyyi sooshii Raashiyaa deemee biyyoota dhihaa keessattuu Ameerikaa fi Awurooppaa akkasumas dhaabbilee faayinaansii adda addaa akka dhimmicha keessa seenan affeerraa taasisuun akka sirrii hin taanee fi waan hamtuu akka qabatee dhufu raaga isaa lafa kaa'e. Bilxiginnaan kophaa akka biyya ceesisuu hin dandeenyee fi mariin waliigalaa hunda hammate adeemsifamuu akka qabu, sana ta'uu baannaan ce'umsi gara dimokiraasiitti godhamu akka gufatuu fi kan kana fakkaatan irratti raaga ajaa'ibaa lafa kaa'e. Kana hunda dhagahuu didee namoota ajjeesuu, hidhuu, paartilee siyaasaa dirree siyaasaa keessaa baasuu, namoota bebbeekamoo ajjeesuu kan itti fufe sirni biltsiginnaa har'a addunyaa irratti. Mootummaan kun wantoota gurguddoo armaan gadiitiin beekamuu eegale. Mootummaa yakka waraanaa raawwate, mootummaa lammiilee jidduutti qoqqooddaa uumee biyyattii jigsuuf deemu, mootummaa biyyattii beela hamaaf saaxile, mootummaa akka addunyaatti karaa dippiloomaasiitiin fudhatama dhabee fi biyyattii gara qileetti oofaa jiru ta'uudhaan beekame. Jawaar namoota Oromoo gananii gara qe'ee hambaa deemanii orma gammachiisuuf qofa irratti xiyyeeffatan ilaalchisee yeroo adda addaa irra deddeebisee dubbachaa ture. Namni mana ofii dhiisee alagaa jala fiigu dhumni isaa akka hin bareennee fi deeggarsa manaas kan alaas akka dhabu dubbachuun mana ofii irratti akka xiyyeeffatan ergaa armaan gadii dhaamaa ture. Garuu Oromoodhaaf wanta akkan dhaamuu barbaada. Amma mirkaana baay'ee jira. Garuu yoo dura ofii ta'iiti hambaa ta'e dura ofii ta'i mana kee yoon jabeessin, mana kee yoon qulqulleessin, humna mana keetii yoon to'atin, konsolideet yoon godhin, Itoophiyaafis hin taatu, naannoofis hin taatu. Mana kee yoo to'atte, sabni keetii wajjin yoo jiraate, dantaa saba keetii yoo dursite, humna cimaa yoo taate, gariin jaalatee sitti makama. Gariin abdatee sitti makama. Kuun immoo sodaatee osoo hin jaalanne sitti makama. Mana kee keessa nageenyi jiraachuu baannan, saba kee kabajuu baannan, saba kee dhagahuu baannan, hayyootaa fi hogganoota saba keetiitiin wal quba qabaachuu baannan, ala qofee yoo kan laaltu taate, arra yoo harka sii dhayanii boodoggaa kootii keessi argan si duuba waa dhabnaan sitti ka'an. Kanaaf gorsi muummicha ministeeraatiif illee Oromoo xiqqaa guddaa kennu maali? Waan gaariin hojjetamee jira, waan gaarii hojjennee jira. Waan Oromoos jabeesse, Itoophiyaas cunqursaa wayyaanee jalaa baasee naannoo sanitti hafuura nagayaa fide hojjennee jira. Itti fufiinsi waan kanaa garuu Oromiyaa cimsuu irratti hunda'a. Itti fufiinsi waan kanaa Oromoo cimsuu irratti hunda'a. Akkuma yeroo kaan jeetti humna yeroof maallaqa qabnurraa harki wayyabaa harki 70-80 saba keenya irratti ba'uu qaba. Akka Oromootti uummata keenya cimsuu irratti ba'uu qaba. Kan itti aanu qabsoo tanaaf uummata kanaaf fira horachuu irratti fuulleeffachuu barbaachisa. Nama keenya daganne, uummata keenya daganne, karaa irra dhufu irraanfanne, qeerroo keenya irraanfanne, orma gammachiisuu qofa irratti yoo kan fuulleeffannu taate alagaa gaafa kolfaa jedhan kana wal yaadachiisuun barbaachisaa natti fakkaata. Haa ta'u malee mootummaan kun waan Jawaarii fi hayyoonni Oromoo gorsaa turan diduun warra sirna nafxanyaa leellisaa turan jala deemuun biyyattii raafama siyaasaa keessaa ba'uu hin dandeenye
keessa seensise. Ajjeechaa artisti Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota ABO fi KFO booda dirreen siyaasaa dhiphachaa ture guututti cufamee filannoon sobaa Bilxiginnaan ji'uma kana keessa adeemsifte biyyattii gara fuulduratti ceesisuu osoo hin taane gara duubatti deebisuu cimseetti fuufe. Addunyaan filannoo Bilxiginnaa fi gareen leellistoota sirna nafxanyaa qofti irratti dorgoman kana kufaa taasifte. Mootummichi yeroodhaa gara yerootti fudhatama addunyaa dhabaa deemuu irra darbee gochoota dhiittaa mirga dhala namaa raawwachaa jiruuf qoqqobbiin irra kaayamuun eegalame. Qoqqobbiin dinagdee fi uggura viizaa irra kaayame irra darbee addunyaan tarkaanfii biroo fudhachuudhaaf mootummaa Itoophiyaa irratti dhaaddachaa jirti. Hayyuun siyaasaa Jawaar Mohammad wantoonni kunniin akka dhufan dursee raaguun Abiy Ahmad karaa dogongoraa deemaa ture sanarraa akka deebi'u gochuuf yaalii cimaa taasisaa ture. Hayyoonni Oromoo keessattuu hooggantoonni paartilee siyaasa Oromoo lameenii KFO fi ABO Abiy adeemsa isaarraa akka sirraa'u irra deddeebiidhaan itti himanis Abiy Ahmad hunda isaanii dhagahuu didee irra darbee gara mana hidhaatti isaan guuruu eegale. Sana gochuun nugusummaa waggaa 7 kaasee haati koonaaf raagde jedhu mirkaneeffachuuf biyyattii gara qileetti oofuun cimsee itti fuufe. Walumaa galatti raagonni siyaasaa Jawaar waa'ee biyya sanaa kaa'e takka takkaan raawwatan namoota akka Jawaar mul'ataa fi bilchina siyaasaa qaban hidhuun Abiy Ahmad rakkoo sana daran itti jabeessee iddoo duubatti deebi'uu hin dandeenye irra geesse. Mee sagantaa kana akkanatti haa xumurru. Erga ta'iinsi siyaasaa waggoota darban ta'an kun hundi raawwatan booda egereen Oromoo maal akka ta'uu danda'u kan jedhus Jawaar akka bareedatti lafa kaa'ee jira. Oromoo hidhuun, ajjeesuun, sodaachisuun gaafii Oromoo abboota keenyarraa kaasee darbaa dhufe duubatti deebisuu akka hin dandeenyee fi kana duras waan yaalamee dadhabame akka ta'e akka armaan gadiitti lafa kaa'e. Ammas wanni an Oromootti dhaamuuf qabsoon tun boqonnaa biraa seenaa jirti. Boqonnaa xiinxala guddaa gaafatu, qorannoo guddaa gaafatu, aarsaa guddaas nu kafalchiisuu danda'a. Warra Oromoo duubatti deebisuu barbaaduuf wanni an jechuu danda'u fixuu dandeettu Oromoo, hidhuu dandeettu, hoggan ajjeesuu dandeessa. Qabsoo Oromoo tarkaanfii lama deemtu san takka duuba deebisuu dandeetta. Hayila Sillaaseen gaafa Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa ajjeesu, gaafa Taaddasaa fa'aa biyyaa baasu qabsoo Oromoo hiniintee kaasisan tarkaanfii lama deemte san takka duuba deebise. Takkitti garuu asii hiixee beeki. Darguun gaafa Taaddasaa fa'aa ajjeesu, gaafa Hayilee Fidaa fa'aa fixu tarkaanfii takka ammallee nu deebise. Takka garuu jala kaa'annee beeki laman jettu. Mallasaan fa'aan hoggana isaanii kennu nama tokko keessa hin dhagaye. Listii baafatanii itti dhufan. Hogganoota Oromoo keessaa eenyu fa'aa ilimineet godhuu qabna kan jiru. Warri akka Mul'ees, warri akka Buruisoo, warri akka Nadhii, warri akka Jamaan Roobalee, warri akka Ayyaana identify godhamanii biiroo keessatti fa'aa ajjeefamaa turan. Qabsoo Oromoo hin laamsheessinaa jedhaniiti. No doubt qabsoon sun lama tarkaanfatte takkaaf duuba deebite takkitti garuu jaluma buufatte. Ammas lama tarkaanfannee jirra. Warri qabsoon Oromoo gara fuulduraa baafte qabsoo Oromoo ganee, and I repeat it, ganee diina wajjin ta'e itti duulaa jira. Uf duuba deebisuudhaan maal gochuu barbaadan? Sabboonummaa Oromoo busheessuu barbaadan. Sabboonummaa Oromoo busheessuu barbaadan. Keessaa fi alaan waraanan. This is very important. Alaa jigii baafatu, keessa jigii baafatu, keessaa fi alaan waraanan.
It's not going to be easy. Garuu tarkaanfii takkitti san duuba nuun deebisan. Wanni ajaa'iba maal seeti. It's incredible seenaan qabsoo Oromoo kun. Dhaloonni kama dhufuutu walirra walirra cimaa dhufe. Oromoodhaaf yeroo ammatti yeroo reflect itti goonudha. Yeroo akkamitti as geenye kan jedhu. Balaaleffannaa maal hin barbaadu. Critically eenyu maal mistake akkamii hojjenne ilaalla. Gara fuulduratti akkamitti deemna hin kaanna. Ana akka ifaa kanatti achi ilaalee arga. Amma booda this will be the last tarkaanfii dhumaati amma tun. Oromoof hin dabartiif. Reefu leenca jedhee jira. Sirna federaalawaa dimokiraatawaa ummanni Oromoo eenyummaa isaatiin boonee guddifatee seenaas fi dagaagfatee qe'ee ofiitirratti qabeenyi Oromiyaa keessa kan lafa keessa ka bishaan irra yaa'u ka qilleensa dantaa ummata kanaatiif jiraattota biyya kanaatiif kan fayyadu akka ta'utti ummanni Oromoo qe'ee ofiitirratti warreen farra Oromoo ta'an warreen seenaa Oromootiif gatii hin kennine warra of jibbanii orma jala fiigan irraa bilisa of baase ilmaansaa naata han jedhu ilmaansaa beekumsa qaban naatoo qaban aantummaa qaban dandeettii qaban jedhu filatee ittiin bula I am sure of it beek kana jechuun Mararaa filataa Daawud filataa Jawaar filataa dhaloota ammaa jechuu kiyyaa miti sooner or later eno alamara mo mambo kaje bofti tuni lafa linnaan akkasi kanaaf bakka amma jirrurraa duuban deebinu namni keenya reflect godhuu danda'uu qaba bakka irra geenye sirriitti ilaaluu qaba gara fuuldura akka deemnuuf immoo sirriitti of qopheessuu danda'uu qaba tooftaan mootummaa nama qabu maali sabboonummaa Oromoo kana jibbisiisuudha sabboontoota Oromoo adamsee dhahee cabsee sodaa itti deebisuudha dulo bal'aa godhaa jiran. It's okay. Irra aanna bakka tokko nama geenyaa garuma jechuu barbaada. Egaa nutis haasaa xumuraa kana isin affeeruun qophii keenya kanumaan xumurraa qophii kana karaa teeknikaan qindeessuun kan na wajjin ture ogeessa kaameeraa fi qindeessaa suur-sagalee Amrullaa Xaahiroo kan qopheessee isiniif dhiyeesse ana Zaak Duubee ture. Qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork biroo wajjin turtii gaarii akka qabaattan hawwaa sumatti xumurra. Nama Oromoo ganee dabartee fi nagarre ka salphate malee. Sodaattanii, sossobamtanii, doorsifamtanii akka miidiyaatti dhugaa Oromoon jallisinaa. Kijiba Ormaa waliin tuulinaa. Dhugaa osoo agartanii ija hin cufatinaa. Dhugaa Oromoo gara cabxeen hayatu dubbadha. Oromoo irratti zulmiin hanni dhiibbaan godhamuun aranee galle. Warra miidiyaati hin irraanfatinaa. Warri akka Ayyuu Abubakar Muusaa dhugaa Oromoo waan dubbataniif miidiyaa xiqqootti waan dubbataniif fannifaman. Fannifamuun isaanii maqaan isaanii seenan akka isaan wajjin bare miidiyaa Habashaa keessa ka iyyaa ture baay'eemi. Tarra maqaa yaadannu meeqa? Ayyuu Abubakarii fi Abubakar Muusaa garuu yaadan. Gootummaadhaan amanamummaadhaan dhugaa irratti ciccanii warreen wareegamaniif isaan wareegamaniif maqaan isaanii qabrii ol jirarra. Warri waa gaafsan garuu Haile Sillaasee jala shururuke, Darbuu jala shururuke, Mallasaa jala shururuke har'a ilmaan isaanii isan maqaa isaanii yaamamuu hin saalfatti. Wareegamni fedhe haa dhufu, aarsaan fedhe haa dhufu dhugaa Oromoo irraan jallatina. Dhugaa Oromoo irraan jallatina. Eebbisaa addunyaa dhugaa Oromoo waan dubbateef mucaa kichuu harkisanii ajjeesan asitti. Haga har'a walli isaan hundi isaan dhaadata Oromoon hundi isaan dhaadata. Warra Haile Sillaasee faarsaa oole, Dargii faarsaa oole, lola isaatitti bubbee afuufaa ture, warri Mallasaa jala fiigee deemaa ture, ol je'ee uummata laaluu hin danda'u. Kanaaf waan lubbuun jalaan baatu gubbaan malee ama dhibban jiraanu guddatu ama 50. Kanaa jecha namni sodaatee
Haga fedhe nyaanne boorciin kiyyarra kanarraa achi guddatu. Banni wanni dhufu hin jiru. You know? Sodaatanii uduban deebinaa sodaatanii duuduma jirti. Hin bitaminaa bitamtanis homa. Homa. Waan amma isin nyaattan irra sana ol dabalu hin jiru. Isin qofaa miti warra miidiyaa hundaaf wanni an gorsu. Dhugaa Oromoo lafee qabsaa'otaatiin as geessitan. Dhugaa Oromoo seenaa miti bar kaasaa turre. Waan namoonni har'a ittiin qoosan kana bar seenaa miti. Waa'ee Taaddasaa, waa'ee Elemoo, waa'ee Baaroo haadhiifnu seenaa suni. Waggaa 3, waggaa 4, waggaa 2 dabre kana keessatti nama keenya irratti waan ta'u. Dhuma irratti uummata Oromootiif wanni an dabarsu. Tokkummaa Oromoo kee tokkummaa kee cimsi. Wanni biraa hin dhaqqaba. Qawween osoo caalamnu, maallaqaan osoo caalamnu, dippiloomaasiin osoo caalamnu kan as geenye tokkummaa Oromoo cimsineeti. Tokkummaa Oromoo kana immoo lafatti finne. Kaarra gowwaa fi gantuun Wallaggaa Faarsii, Shawaa Faarsii maaliif jettee nama keenya Islaamaa Kiristaana jettee walitti buusuudhaaf fiigdu kana aarsaa itti kafaleeti. Taaddasaa Birruu fa'aa faatu maaraga lafa kaayee dheeraa dhaqeeti. Bariisoo Waabee faatu amantiin hin qoodamnu jee shinnigatti wareegameeti. Lafatti miti lafeen jaarree asiin geenye. Lafeen jaarree asiin geenye lafeen tokkummaa lafeen jaaramte sana akka mansalaalatti fayyadamneet salphina abbaa Isaayyafaa jalatti nu gotan turan san keessa of baafneet har'a kabajaa hanga tan argachuu dandeenya. Har'as tokkummaa keenya diiguu warri barbaadu bitamaan nu keessa jirus haa taatu. Gowwaan nu keessa jirus haa taatu. Diinni haa taatu abbichaan Wallaggaaf Shawaa walitti naquu fiigu. Harargeef Arsii walitti naquu fiigu har'a. Abbichaan gandummaa faarsuu fiigu. Qilleensa amantii afuufuuf deemu waan tokko shakkina. Of duuba isin deebisuu barbaada. Of duuba isin deebisuu barbaada. Masalaala isin kortanii ol baatan san sadarkaa isin takkaan irraa baasaa akka jiru beeka. Amma kufnaan immoo ol deebi'uun hin jiraatu. Kanaaf tokkummaa keessan cimsaa. Dhugaa teessan gadi lakkisinaa. Jaarmaalee keessan cimsaa. Qophaa'aa laaftuun taatu amma itti aantu tun tadhumaati garuu. Hojii itti fufnaa isinis itti fufaa. Rogeessummaa hanga raagaa dookumentarii gabaabaa muuxannoo siyaasaa fi raaga Jawaar Mohaammed siyaasa Itoophiyaa ilaalchisee kenne irratti xiyyeeffate.